Jaalatamtoota kabajamtoota hayyoota keenya amma odeeffannoo gahaa waa'ee wirtuu hifzii Qur'aanaa fi barnoota irraa inshallah gabaabinaan isinii kennuu barbaada. Dura dursoo wanni namni kamuyyuu hubatuu qabu as biratti wirtuun hifzii Qur'aanaatii fi barnootaa kuni akka biyya keenyaatitti akka waliigala Itoophiyaatitti haga hubannoo akka nama tokkootitti ani qabuu fi haga ammaatitti haga odeeffannetti jechuudha. Wirtuun fakkaataa kana biyya keenya keessatti hin jiran nutti hin fakkaatu. Jiraatullee ammoo hedduminaan qabu walumaa galatti. Yeroo akkana jennu wirtuu hifzii Qur'aanaa sila biyya keessatti ka jalqabaati jechoo barbaadanii jedhee namoonni garasitti illee hubatu jira. Akkas jechoo kennaa miti. Wirtuun hifzii Qur'aanaa biyya keenya keessatti alhamdulillah kumaatamaan jiran tokko lamaan osoo hin taane kumaatamaan jiran. Maaltu adda godha markada kana yookaan wirtuu kana maaltu adda godha yoo ka jedhamu taate wanni adda isa taasisu tokkoffaa damee diiniitiin gahee eegana ammallee hayyoota gahumsa gahaa qabaniin kan eegana ammallee barsiifamu ta'udha. Ka kana yeroo akkana jennu wirtuuwwan hifzii biroo namoota gahumsa hin qabneen barsiifamanii jechoo barbaadeetii jedhee namoonni yaadanillee jiranii sanii miti. Wanni waan kana jennuuf maalidha? Fakkeenyaaf wirtuu kana keessatti waan torbatu baratamaa jechuudha. Tokkoffaani hifzii Qur'aanaatu jira. Kuni ammoo yoo Rabbi nuuf fedheetiin jedhee nama qiraatii eegana ammallee kallattii qurraa torba yookaan 10 achi olis ka danda'us ta'uus ni mala. Yoo Rabbi fedhe kallattii saniin eegana ammallee fiduu irratti argamna. Ammaaf nama qiraatii kallattii torbaa sanillee dhabnu namoota Qur'aana qara'uu keessatti akka biyya keenyaatitti warrootii sadarkaa dorgommiidhaanillee gahee guddaa irra jiraniin ammaaf qaraasisaa jira jechuudha. Itti aansuudhaan hifzii itti aanee wanni baratamu hadiisatu as keessatti baratama. Namni tokko halqaa deemee diin barachuudhaaf yeroo dheeraa yeroo wareegama kafaluutu jira. Isa sanillee kallattii kanaan laafifnee jira jechuudha. Itti aansuudhaan kompiitaratu baratamaa jechuudha. Teekinooloojii yeroo ammaan tana akka biyyattii teennaa keessatti illee jechuudha manni barnoota osoo bara teoorii illee taate yookaan immoo barreeffamaan waan tokko tokko haasawallee osoo taate qabatamaan kompiitaraan illee akkasitti humna namaatiin wal madaalchisanii barsiisuun illee otoo eegana ammallee dadhabamee eegana ammallee afaaniin barsiifamaa jira jechuudha. Dhimmi kompiitaraa kun xiyyeeffannoo itti kenname. Wirtuun kenna ammoo dhimma kana adda durummaadhaan kompiitara sadaffaa irratti ni barsiisa. Afuraffaa irratti lugaa arabiiti. Lugaa arabiiti yeroo jennu lugaa arabii warroota lugaa kana yookaan ammallee qooqa kana haasawuu keessatti gahumsa yookaan ammoo biyyoota alaatitti warroota baratanidha. Fakkeenyaaf yeroo ammaan tanaa barsiisaa lugaa arabii nama Makka irratti baratee gaazexeessummaan illee hojjatee damee kanarratti illee dandeettii nama qabuu fi nama gahumsa guddaa qabu eegana ammallee barsiisa akkasiisan asitti qacaramee yeroo ammaan tanaa barsiisuu irratti argama. Kun ammoo markaza keenya waan adda taasisuudha. Itti aansuudhaan lugaa Ingiliffaati. Lugaa Ingiliffaa yeroo jennu spoken English isa jedhamu sani haasawa. Fakkeenyaaf giraamarii keessatti manni barumsaa gara garaatitti hayyoonni barsiisanii jiranii garuu spookeniin kuni yeroo hedduu barsiisonni gahumsa gahaa qabanis osuma jiranu luqoda afaan Oromootitti yookaan afaan Amaariffaatitti yookaan afaan biyya keessatti haasawamutti dabsamee haasawamaa jechuudha. Kun ammoo nuti yoo Rabbi nuuf fedhe namoota haasawa kana Ingiliffaa eegana ammallee akka warri afaanii haasawuu danda'utti warra barsiisuu danda'u isa san barbaadaa jirra jechuudha. Yeroo lama yaalii taasifnee Keeniyaa irraa barsiisota finnee qormaata kenninee hanqoon diqqoo argamnaan uf duba deemnee ammas yaaliin kenna yoo danda'ame Keeniyaa irraa yookaan biyyoota birootis haa ta'u namoota biyya alaatitti baratanii qooqa kana haasawa eegana luqoda lugaan kun ittiin haasawamuu danda'utti warra barsiisu fiduudhaaf eegana ammallee irra jirra jechuudha. Itti aansuudhaan wanni as keessatti barsiifamu maali yoo jedhamu taate eegana ammallee jabeenya qaamaa yookaan ammallee isa ispoortii jedhamu kanaadha. Kanaan wal qabatee jabeenya qaamaa yeroo jennu tikwaandoo. Tikwaandoon kun maaliif barbaachisaa? Akkuma beekamu yeroo ammaan tanaa biyya keenya keessatti seera qabeessummaadhaan namni fayyummaa qaama ofiitiifis ta'e akkasuma ammallee ofirraa wanta hammeenya isa dhufu tokko ofirraa deebisuudhaa fi eegana ammallee barumsa tikwaandoo seera qabeessummaan biyya keessa barsiifamaa jira. Isa kanas yoo Rabbi fedhe inshallah kan barsiifnu ta'a jechuudha. Inni ammallee wirtuu keenya adda taasisu barnoota akkaadaamii
namni ilmaan ofii yeroo tokko maatiin halqa ilmii na adeemtu jedha markaza hibzii na adeemtu jedha jabeenya qaamaa yookaan immoo tikwaandoo waan jedhamu kana na habarattu jedha lugaa alee garagaraa arabiffaa fi ingiliffaa habarattu jedha kun ammoo waan garagaraa yaadaa jechuudha yoo kanaaf xiyyeeffannoo kennu hireen isaan gara akaadaamiitiin baratu jalaa eegana ammallee maal ta'a deema jalaa miis ta'aatiin yookaan waan sana ammallee gataa deeman jechuudha kun akka hin argamneef jecha akaadaamiillee wirtuu keenya keessatti hin argama. Amma yeroo akkana jennu akkamitti barsiifamu kun hundi ofii kun wanni himame waa hedduu waan kan akkamitti barsiifama wiixata irraa hanga jimaata fakkeenyaaf guyyaa boqonnaa keenyas ta'uun inshaallahu akkasitti karoorfamaa jira. Wiixata irraa hanga kamisaatiitti barumsooti amma asii olitti tuqame kanatu barsiifama. Guyyootii lamaan sanbattan lamaan sanbataa xinnaa fi sanbataa eegana ammallee dilbata isa jedhamu guyyootii kanneen lamaan ammoo barumsa akaadaamiitti barsiifamaa jechuudha. Biiroo barnootaa irraa kallattiin nuti hayyamattiin arganne barumsa fagooti jenne maaliif waan kana taasifame yoo jedhame biiroon barnootaa manni barumsaa tokko eegana ammallee yoo gara idileetiin kan hayyama argatu taate sanuu mana barumsa dhuunfaa akka ta'u taate ganamarraa sa'aatii nama wadhakkaa irraa sa'aatii sagalii wadhakkaa tursiisanii argamuu qabaadha. Gaafa fageenyaan fudhanne ammoo simisteera keessattis ta'u yookaan ammoo yeroo biroo keessatti yeroo muraasa qofa ilaalanii barumsa kana kallattii isaa mijaa'in galgala irra barsiisuun ni danda'ama yookaan wiikindii ka jedhamu torbaan xumura irratti sanbattoota lamaan barsiisuun ni danda'ama haala kanaan barumsi kennamaa jechuudha. Kanaafuu nuti amma karoora nuti karoorfamne keessatti barumsati barsiifamuu hedduutu jira fakkeenyaaf barumsa waan akka ispoortii yookaan jabeenya qaamaa jedhanii tumaan kaa'amma nuti tukaandoodhaan barsiifnu kana gara birootiin ka barsiifamu isaan wantootiin barsiifamu jira aadaa jedhamee yookaan muuziqaa jedhamee wantoonni garaagaraa wantooti dhalootaaf eegana ammallee barbaachisummaan isaa xinnoo ta'e hin barbaachisu jechuun hin danda'amu barbaachisummaan isaa xinnoo ta'e kan yookaan ammoo ministirii irratti illee hin dhufneef akkasuma ammallee beekumsa isaaniitiin wal qabatee akkaan barbaachisaa ta'e qofa keessaa filannee kan ministirii irratti ijoollee tana gahumsa isaan eegana ammallee geessuu danda'u isa irratti xiyyeeffannoo kennuudhaan sanbattan lamaan barsiifnaa jechuudha. Kanaafuu wirtuun kennaa akka biyya keenyaatitti wanni adda isa taasisu wanni jenneefi gamanaan waan diinii of keessaa qabataa gamanaan akaadaamii of keessaa qabataa gamanaan teekinooloojii of keessaa qabataa gamanaan hawaasummaa ispoortii tukaandoo of keessaa qabataa wirtuun damee kallattii kanaan diiniin illee iddoo jirutti akaadaamiin illee iddoo jirutti teekinooloojiin hammayyaallee iddoo jirutti akkasuma ammallee wanna hawaasummaa yookaan ammallee fayyummaa qaamaatiin wal qabatee jabeenya qaamaa kan jedhamu iddoo jirutti kana hunda ka walitti qabatee eegana ammallee iddoo tokkotti haala mijaa ta'een argatuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf wirtuun kuni kana hunda of jalatti qabataa jechuudha. Kan ammoo kallattii kamiin kennina yoo jennu damee sadiin kennina. Damee sadii yeroo jennu fakkeenyaaf namoonni barumsa kana dhaabbataadhaan baratanii asitti eegana barumsa qofa baratanii deebi'an jiran. Barumsa qofa ni baratanii barumsooti amma lakkoofne torban kana baratanii tumaan gara maatii ofii yookaan ammallee fira ofii yookaan ammoo iddoo galanii bulanii gamasitti deemanii jechuudha. Kuni akkaataa tokko. Akkaataa lammaffaa magaalaa Shaashamannee kana keessa ta'anii maatiin isaanii nyaata fiduu fi yoo danda'an taate iddoo bultii asitti haala mijeessinee fi barumsaaf ni kafalanii iddoo bultiitiif ni kafalanii sana booda ammoo nyaata ammoo manarraa fidatan kuni akkaataa lammataati. Akkaataan sadaffaa barumsaafillee akkasuma iddoo bultiillee haala mijeessinee nyaatallee numa biraa nyaatanii baratullee ka barbaadaniif haala ni mijeessinaa jechuudha. Kanaafuu wirtuun kuni wanni adda isa taasisu iddoo bultii qabaatuun illee adda isa taasisa waa hunda of jala hammatuun illee adda isa taasisa. Kanatu akka waliigalaatitti biyya keenya keessatti wirtuu yookaan markaza hifzii quraanaatiif barnoota ta'uudhaan akka waliigalaatitti waa hunda of jalatti hammatuudhaan biyya keenya keessatti wirtuu jalqabaa yookaan markaza jalqabaa yoo jennellee nun saalfachiisuu ka jenneef sababoota kanaaf hawaasni keenya waan kana hubatanii iddoo jiranii alhamdulillah yeroo ammaan tana waan kana beeksisaa ga'e galle yeroo muraasaatitti karoora nuti karoorfanne san eegana alhamdulillah haala bareedaa irratti argamna jechuudha. Carraa gabaabduu haftee tanatti warroonni hiree kanatti hin fayyadamin akka itti fayyadamtan irra deebinee isin yaadachiifna. Waan ammallee ifa isin hin taane yoo jiraateetiin jedhe kallattii telefoonaa eegana ammallee iskiriin irratti argitan yookaan ammallee iddoo daawwannaa kanaatiin isiniif mul'atutti isa san irraa fudhatuudhaan bilbiltanii
kallattiidhaan gaafii keessan yaada keessan dhiyeeffachuu ni dandeettani. Waan hordoftaniif galatoomaa. Wirtuu hifzii Qur'aanaa fi barnoota Daarul Hudaa wirtuu jalqabaa markaza jalqabaa biyya keenya keessatti ta'uu isaa hubattanii yoo rabbi fedhe akka wirtuun kun yookaan ammoo markazni kun dameen isaa biyyoota garaagaraa keessatti illee akka babal'atuuf waan kanarratti akka nu hamileessitan akka waan kanarraa qooda fudhattanii waan karoorsine kana inshaallahu akka galmaan geennuuf akka nu jajjabeessitan isiniin jedha. Hedduun warroonni bilbilaan yaada keessan nu qooddanii jabaadhaa hedduu itti gammanne jettan nuuf galatoomaa rabbiin ulfina duniyaa akiraa isin haa kennu waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.